makiinaa qofa bitti na wajjin baatee motora qofa gubnee fidhee jechuun makiinaa 30 ol makiinaa gurguddaa kana. Wantoonni si mudatan bu'aa bayii ati keessa dabarte maal fa'aadha? Miidhaa kam faas irra ga'ee? Gonoonni keenyas Eertiraa dabree jechuudha. Hanga duudachaanuu jiraadhaa. Bakka itti saayilii guutuutti bakka takka fixanii wanta jedhan tun makkala sanitti moo eessatti? Akka jirtu fuula kan hundaa'u walitti dirmachiiftee dhufti malee dhuftu. Gaafa Eertiraa dheetan san waraanichi jiru haa Oromoo haalli keessa jiru haala bareedaadha moo haala akkam keessa jira? Nuti waan barbaannu uummanni Oromoo kan gabroommoo kun bilisoomuu barbaanna. Wanni alatti dhufti hin jirtu gaarii jennee nutillee achirraa haamee dhufnee jechuudha. Baranii nama sirraa wareeganii namni sirraa wareegame sun eenyu ni yaadatta? Mooraa sana dhufte jechuudha. Hoggaa nuti mooraa seennu dhufte jedhan jechuudha. Waraanni duraanuu. Mee turtiin biyya namaa keessa turtanoo akkamii? Irraan eega obboleessi kee wareegamee booda sochii qabsoo keessatti ati taasifte. Ittuma fuftee qabsoo obboleessa kee wareegame itti hin dhiifne teetit deebii mee san booda hoo maaltu ta'ee? San booda qabsoo teenya ittuma fuufne. Qabsoon san booda ittuma fuufne irraan deebine. Sanii akkasii namni faca'ees hin jiru. Waraanni faca'ees hin jiru. Qabsoo ittuma fuufne jechuudha. Kana keessatti gaa anis gaa akkuma arrabas hin jedhetti irree loojistikiin ramaduun ni jira. Loojistik naannoo isaan ture. Gidduutti illee anillee xiqqisho daa'imummaan takka qabdee karaa hargeysaa kanallee dhaquun keenya ni jirti. Hargeysatti illee lolli nu ta'uun ni jirti. Gaafa sanii achumaan waliin keessa jirraa jechuudha. Achirraa osoo gaa achuma jirruu fi lolli sunis yeroo saniif cabee hootu jedhanii ol deebi'e jechuudha. Gaafa dura biyyaa baatu waan si dhukkubeef wallaansa barbaada moo akkamitti biyyaa baate osoo gartee horee loojistikii irra jirta hoggansa loojistikii gartee waan adda addaa dhiyeessii osoo jirtu gama Somaaliyaa adeemte mee gaafa san ergamuma dhaabaatiif deemte moo waanuma si dhukkubeef wallaansaa deemte? Guyyaan duraa manaan deemu gaafa manaa bahe jettani. Lakki gaafa Somaaliyaa gama Hargeysaa gaafa deemtan. Isaanuma keessa jirraa bara. Beekee bara gaafa Somaaliyaa deemtu. Yeroo sanii. Gaafa san wallaansa waan si dhukkubeef wallaansaaf dheeyte moo ergama dhaabaatiif dheeytee? Lakki dirqama dhaabaati. Eegaan itti dabalame takka biraan hin deemne jechuudha. Gaafa saniis hujumaaf deebisa raja'anii yeroo san keessatti anis loojistikiin ture asittis biyya keessatti. Loojistikiin hin ture biyyaas naa quba qabaata. Waan hundaa waanuma quba qabaata jechuudha waan biyya keessa yeroo hedduu waraanaa wajjin deemne jechuudha kana. Waraanallee achi booda wal qunnamtii waraanaa kan gobeellee kan gamana jiru kanaa hundi anumaa deema yeroo san sira garamnillee hin jiru anumaatu deemaa ture jechuudha. Kana keessatti osoonuma isaanii akka jirruuti daa'imummaan takka qabdee hin ciisu na dhukkubaa kanarratti Hargeysatti asin na ol erguu diddaadhaaf achitti
ergan jechuudha. Hargeysa buunee yeroo san keessatti jaalladhiifaanis luboota dhufanii jaalladhiifaa hojjechiisu turre. Abbaa waraanaa tokkos goomsaa jedhaniini gamteessaa jedhaniin gamteessaa lolichi nu qabatee kulmisii fi warra mootummaa wal dhawaa yeroo sanitti lolli ittiin dabalamaan turre eeguma turanii walumta jedhan maaliif nun gargaarre jedhanii itti dhufanii jaalladhii dubbisanii nuti obboleeyyan jidduu isin obboleeyyanii nuti isin jidduu maali godhaa isinis nun hin geenye akkanumatti wanta jenna meeshaalee harkaan qabnu jedhanii jaalladhiin deebisaa kenneefi yeroo sanitti haa egaa nu maddii dhaabbadhaa jedhanii gaariidha meeshaan nu isin kennaa jedhanii akkasii meeshaa dhaynee anillee yeroo sanitti achitti waraqaaleen achi naa dhufu yeroo sanitti gaaratti teessuma ta'anii achitti waraqaan naa dhufe miseensa koree jidduu kan jedhamu achi naa dhufe naa erganii jaalladhii wajjin dhaqee nam sadii moo afuriin dhaynee yeroo san qawwee isinii kennina jedhanii qawwee faal guyyuma san abbaa 140 nuu kennanii fa'alee geessinee jechuudha galfannee san irratti muraasa tokko itti hidhanii itti erganii lola seenanii lollichi akkasitti nu qabatee achi turree waraabni keenyaas muddatee injifannoo rabbi nuu kennee injifannee eega injifannee wanta jenne booda natti erganii akkasitti an biraa dhufee jechuudha. Gama kanaan deeggarsa kana warri isinii godhe yaamicha isinii godhanii jaalladhii gammadaatiin gama keenya ta'aatii nu wajjin jara kaan dhawaa kajeen kun warra mootummaati jechuun mootummaa Ziyaad Barree. Hayyee san booda eegaa achi turtan ol deebite jaalladhiichi dhiiftee ol deebite moo waliin ol deebitan? Jaalladhiifaan achitti hafan isaanis nu booda bahan nu teessuma jira koottaa jedhaniituma nutti erganii dhufnee yeroo sanii yeroo magaalaa amma karaa dadarkan lafaa seenuu magaalaa seenuu barbaadanii isaan madibichatanii si'a nutti dhufanii hoggaa nu dhufnee wanta jedhee xiqqishoo anis daa'imummaa sanillee hin fayyine waraanni jiima jiru kunis karaa carcarqanaa kunis waraanni buttaa nu keessa jirru karaa dadarkanaan kunis karaa gadii kanaan adarii kanaan akkana sasseenuu ni jirti jechuudha. Haala kanaan hoggaa booda xiqqoo seenyu ji'a 9 moo 10 hoggaa finfinnu rabshaan nutti taate osoo rabshaan san nutti ta'ini qawwee hiikkadhaa qawwee bakka takkatti wanti jedhanii waraanilleen takkatti ni didee booda gaa dirqamaniituma leencoon faanis dhufanii dhufanii amma gaa qawween hiikkannee hin kennu jedhanii qawwee asumatti biratti jidduutti hirkisanii achuma makkalaa bakka jedhan har'a makkalaa bakka jedhan har'a makkalaa sanatti
walitti gallee yookaan haqa xiqqoo tokko bubbullu waraana baala jiru dhukaasni itti baname dhageenye yeroo sanitti telegiraama harkannee jirra. Xiqqaa harkaa tokko hanganaa tokko nu dhageenye qawwee teenya saamannee baanee jechuudha. Akkasii akkatti haggaachifamte jenna. Waan bareedduu haafte mee gaafa eega bara chaartaraatii booda eega chaartara seenanii gartee waraanni mooratti haa galuu haa hiikatuu jaanii gaafa sana hoogganaan dhaabaa leencoolotaa ture moo daawwituusaa ture? Gaafa sana chaartara sani. Hooggansi gaafa san ture hiikadhaa eega jee booda isin maaliif hiikachuu diddan? Ati horee jidduuti gaafa akka manaa himtetti horee jiddugala eega taatee booda mariin gartee dhaabni murteessu hundinuu keessa jirta. Sagalee qabdacha keessatti osoo mareettanii gartee hiikachuu irratti waliif hin galini ajajni hiikadhaa kun dhufe moo maaliif hiikachuu diddan? Dubbimaan nuu ta'uu dide. Dubbimaan nuu ta'uu dide leencoon faanis dhufanii akkas jedhanii haaya jennee ifirraa fageessuu dindee ifuma keessatti qawwee hirkifne. Booda achumatti gaa kaartoona waantaatii fi kana nuuf fidanii achuma turree jette akka tokko. Waa hedduulleen turre. Akkasitti booda isaan maaliif bahanii isaan hoomaan gallee nuti maa nu galchanii shakkii walitti waraanee dudduubuu kanaa jechuudha. Amma wayyaaneen kun galutti hin jirtu nuti maa gallaa akkamitti kan jiru shakkii kanaaf didaa malee ajaja diduu miti. Shakkuma saniif jecha ajaja hooggansaa faalleessanii diddan jechuudha. Fakkeenyaaf waraana isinii kuni waraana keessatti ajaja walii fudhachuun dirqama. Ajaja gubbaadhaa fudhachuun ajaja kana akkamitti faalleessan wanni jees gaafateef waan kana. Dirqamaa miti. Akkasuma dura waraanni akkas jennaan isaan wanta jedhanii leencoonni faanis hin dhufanii Finfinnee irraa akkasi jedhanii waraana amansiifamee haaya jedhaniituma dirqama wayii diduun taati walitti qaban qawwee. Achuma keessatti ifuma biratti walitti qaban. Makkalatti yaanni gartee hiikkadhaadhaa kun siif hin ta'in malee garuu immoo hiikkattaniituma qawwee teessan hin fageessine malee hiikkattanii jechuu gaafa san. Hiikkanneetuma ibjiddutti waraana saarkila jiraa miti. Asuma keessatti qawwee teenya hirkifneetti jiru. San booda egaa ABO fi wayyaana jidduutti chaartarri sun gartee dhiitamee chaartara keessaa bahuun dhuftee booda ammas qabsoo hidhannootti deebitan moo akkam taatan? Eega chaartara keessaa ABO'n baatee booda isinoo qabsoo hidhannootti deebitan moo akkam taatan? Hin deebine. Eegasitti raammas keessa buunee wal dhawaa turre eegasu amata shanfaa teenye. Eeguma achirraa baaneehu teenye raammas keessaa fi karaa baalee kanaaf wanta booda waraana hedduu fidee ammas kaan xayyaaraa fi kanaanis dhufee wanta jedhee madoo keenyaa fi ilma waraana dha'uu dhiisee madoo barbaaduu eegalee nama kana tumee namni wayi tokko himuufaa wanta jedhee duratti madoo teenya namni biyyaatu hin beeku. Kanarraa kan ka'e mataa hoggaa madatti inni deeffachuu madoo teenya adda nurraa fuudhu haala mijeeffannee deebinaa ka'a. Jedhanii akkasitti deemnee jechuun waan kanaas kunis
wanta jechuun rakkina taate haala kanatti haaraan hundi cufamee waan kanaas rakkina nutti taate amma wanti ta'e birna beeka Oromoon jiru. Sun hunda maaltu fide sayiliin takka loltee isaanis fixxee jara kan fixxee waa harkaa dhaban waan harkaa qaban fixan walitti dachaatee sayiliin nama 12 walitti dachaatee hundinuu bakka takkatti meeshaas bakka takkatti deeffatanii boombiidhaan meeshaa isaanii sanirratti ka'aa kana akkasi sababii saniif deemnee jechuudha. Bakka itti sayilii guutuutti bakka takka fixanii wanta jedhan tun makkala sanitti moo eessatti? Karaa dadarii gadii kana. Karaa dadarii kana. Gaafa sana hoogganaan sayilii tuni fiffitte. Harka kanneen meeshaa teenya hunda dhaalchifnu jedhaniiti sayiliin tun. Sayiliin boombiidhaan meeshaa hunda olii qabattee if galaafatte tun harka kan nurra jetteeti moo akkamitti? Harkaan kenninu jetteeti. Haa dhumnu malee wayyaanitti harkaan kenninu jechuudha. Hedduu ulfaataadha. Sanboota haareetti ammaasis karaa Somaaliyaatti deemtan jechuudha. Haalli qabsoodhaa ulfaata taanaan. Haalli qabsoo ulfaannaan haalli qabsoodhaa gartee isin ulfaannaan mootummaan wayyaanetis gartee isinitti xiyyeeffannoo isinitti deeffannaan biyyaa ba'uun isin mudatte jechuudha mata ammaas. Akkas filanna gaa haaluma nu dirqee yeroo saniis osoo sodaan tahin wayyaanes beeyta shaabi'aas ni dabalatte. Shaabi'aanis hisaaba malee dhufte tawayyaanee faayinuu wahittuun isaamu wahittuu waraana isii wahittiin isaanu shaabi'aanis dhuftee waliin gurmuu guddoo tahanii nurratti bobba'an. Haala sadiin jechuudha. Ayyee adeero hedduu galatoomii turtii bareedduu wajjin taasifne yeroo nama guddaadha yeroo dheetuu siraa fudhadhe gaggabaabsaatti deemna. Egaa biyyarraa lamata baatanii Somaaliyaa seentan boodoo akkamitti gama biyyaatti ol deebite? Mee turtiin biyya namaa keessa turtanoo akkamitti ol deebite? Somaaliyaa keessa akka bu'uun egaa mootummaan nu taqabbalti. Amma itti fufii ni dandeessaa gaafachi ol deebitanirraa? Itti fufi. Mee Somaaliyaa irraa ol deebine achi dura ayyee gaafa gaa amma makkalarraa bakka shartarii sanirraa baanetti sani gidduu san gaa amata 4-5 turre jedhee miti. Yeroo sanirratti qabeenya keenyachii baasuu nuti dadar turre dadarirraa baasuun karaa makiinaadhaa bakka shawaa barri jaan takkarraa israa fi anniyya daha buusuu kiiloomeetira 70-80 immoo taati. Akkas bakka sana geessuu yeroo sanitti waraanni baddaa keessaa lolaa jira. An meeshaa fuudhee daha geessuu uummanni keenya bahee meeshaa san kaan goda guuruu na wajjin halkanii guyyaa dhaabbatanii wanta godhuu makiinaas hedduu makiinaa gurguddaa kana
hanga soddomii ol geessuu achi geessuu akkasitti gaa humna jabduu nutti fiddee waraanallee baddaa keessaa lola jira. Na birallee hedduun jiranii qabeenya san akkuma keenyatti hin milkoofne isiidhaa fudhatee jechuudha. Waan hin godhuu danda'ullee hin qabu makiinaa qofa biti na wajjin baatee motora qofa gubnee findhee jechuudha. Makiinaa 30 ol makiinaa gurguddaa kana ammallee achi jiru jira jechuudha. Haala saniin kaan itti milkaa'uu hin dandeenye akkasitti egaa waa'ee maallaqa qofaan hanga tokko jabeessee harka kiyyaan jabeessee hanga tokko baasne malee waan achi boodaatti jiraan akkasitti kaan fudhattee jechuudha. Itti milkoofne akkasii fudhattee haalli itti mudannee karaa kanaan akkasii jechuudha. Egaa buunee immoo midhaanii horii mootummaati hoggasan Hussein IDD jira. Isaan nu taqabbalee Hussein IDD kun hoggaa xiqqoo bubbulluu waraana Ameerikaati dur turee jedhan achitti erganiiti inni kutee obboleessisaa Hassan kan jedhan bakka buusee deemee achi booda hogganoonni keenyas Eertiraa dabaree jechuudha. Hanga nu dachaanu jiraadha haala mijeeffannee dachaana jiraadha jedhaniiti anaa fi nama tokko achi dhiisanii Ahmad Naasir jedhaniini achitti nu hambisanii hangachi jirruus akkasitti gaa isaanis yeroo teessumti jirtu nu yaamanii achi dhayinaa ni gallee Somaaluma turree nama kana kanneen akka uummanni jiraatutti jiraadhaa nuun jedhan. Namni kunis gaa fuudha goree kunis deemu goree kadeemu kana hanga hargeysaatti nuutu gaggeessaa ture. Osoo numa kanarra jirruuti namni wanta jedhee akkasitti kunis fuudhee achumatti mallee kaafee jira. Achumatti mallee horaa jiru jira. Haala kanaan gaa akkasuma turree jechuudha. Achi booda mootummaan amma jiru kun biyya qabate mootummaa Oromooti abbiyyuudha. Nuun jedhanii gaabbayoo Ahmed nuun jedhanii hayyee jennee isaanis Eertiraa jiranii lammaa fi isaanis yeroo hunda itti dhaquus quba qabnaa. Kanaa achi booda gaa jala walii wanta jennu waliin jiraannaa walii wanta taanaa jedhanii egaa uummanni nuti waan barbaannu uummanni Oromoo kan gabroommoo kun bilisoomuu barbaannaa wanni alatti dhumuusti hin jirtu gaarii jennee nutillee achirraa haamee dhufnee jechuudha. Amma amata torba gaafa abbiyyuun wanta jedhu sanii amata torbaa fi wayii seha akkasii gallee jechuudha. Haalitti gallees akkana. Iddoo bareedduudha. Makiinaa gaafa chaartara keessaa eega baatanii gartee TPLF yookaan wayyaanee wajjin wal loltan booda fudhattanii deemuun hin danda'amtu haalli biyyaa baasuu dandeessan yookaan ammoo haalli illee gurgurattanii deemuu dandeessan hin jirtu moo akkamitti makiinaa teessan qabeenya keessan gubdan? Hin danda'amtu. Karaatu hin jirre. Silaa fuudhanii deemanii bakka nuti jirru dhiyaasanii jechuudha. Amma Hararraa karaa dhiyaa kana jirra. Achiin karaan hin jiru jechuudha. Karaan jiru sila Harar keessa baheetuma achiin akkasii jijjigaan biyya Somaaliyaatti gabbaafachuu dandeenya. Karaan kun hin jiru. Karaanis citee jira.
isaanis qabatanii jiranii akka goonuu wallaallee firraa isee maaf fudhatti jenneetuma gubinsa marta eegallee jechuudha. San anumaa godhee jechuudha gosa. Anumaa godhee jirtuu isee fudhachuurra haa gubattu jedhee uummanni na gargaaree gubnee jechuudha. Eessatti immoo bakki itti gubdan tun? Eessa bakki itti gubdan tun makiinaa? Goggoo jedhaniin aniyya keessa. Gaara mul'ataa jechuudha. Gaara mul'ataa. Akkasitti gubdanii firraa ififis biyyaa baatanii amma gaafa jijjiirama kana booda turte jechuudha. Mee gaafa Somaaliyaa turtan hooggantoota wajjin wal quba qabaachaa turtan moo akkam turtan? Gaafa Somaaliyaa turtan san eegagartee gad deebitan hooggantoota wajjin wal quba qabaachaa turtan moo warra Eertiraa jiru wajjin akkamitti turtan? Wal quba qabna. Asii isaan achi jiranii yeroo hundaa nu dubbisanii nutis yeroo teessumti jiraatti teessumni dhaynaa jechuudha. Achitti nu waamanii wal gahii. Akkasitti turre nuti murgatii mana Somaaliyaa keessatti waraanuma kana wanta jechaa turre achumatti quba baachaa turre. Achitti biitiinis hedduu Somaaliyaanis Oromoo tan hedduu feetti haalaan guyyaa tokkollee mootummaan amaaraa kun nutti bobbaasee achillee dhufee sababii Alshabaab barbaanna jedhanii Mogadishoo keessatti humni jabaan nu dhuftee makiinaa 35 geessi nu dhuftee nutillee eeggata waa hedduu nama guddaa nama 500 geenya. Yeroo isin magaalaa seentu uummanni warrummaa magaalaa osoo dhiiratanii beerrumaan akka jiru dhufee nama keenya kana takkuma tokko fuudhee huccuurraa jijjiiree meeshaa kaayee huccuurraa xurug godhee kaayifii itti godhee baasanii jechuun waa takka dhabee gaafatee waa takka hin beekne jedhanii deemee jechuudha. Achi Alshabaabitti kunoo karaa wasana Keeniyaa san itti dhaqee booda achitti wal dhabanii booda deebi'ee jechuudha. Akka xiqqaan ta'u. Akkasitti rabbi uummanni gartee uummanni jalatti isin qabeetuma isin baasee jechuudha. Mee Eertiraa yeroo meeqa deebite yeroo wal gahiidhaa? Eertiraa yeroo meeqa deemtee beekta? Yeroo teessuma yeroo lama baadhee teessuma guddaa yeroo lama dhahe. Okay. Yeroo san haalli achi ture akkamii? Waraanni achi jiru akkamii? Haalli achi ture? Waraanni boodarra immoo dhufan hedduun haalli achi ture sun haala mijataa miti jedhanii namoota hedduu komii adda addaa kaasaa ture. Waraanni achi ture kanuma naa baa'oo. Isin yeroo dheeyitanii agartan san haalli jiru haala bareedaadha moo akkam isin fakkaata? Meetiraa deebi'a. Gaafa Eertiraa dheeyitan san waraanni achi jiru Oromoo haalli keessa jiru haala bareedaadha moo haala akkam keessa jira? Mee ammatti ofi jidduutti sagalee hin kutte irra deebiif gaafii. gaafa Eertiraa dheeyitanii walgahiidhaa jecha horaa sabaa hirmaattanii Eertiraa dheeyitan. Waraanni habaa achi jiru haalli inni keessa jiru haala bareedaadha moo haala akkamii? Bareeduma akka yeroo sanitti achi dhaqee waraanni kan bakka hundaatis
ندفني نويا هنغما هو قلوتا يامني سنوار ورانا ندفن قواهن تيني ولي هو قلوتا تفو خبركم داني دفن أشي ورقري يادو الدبر فنيتما أكسيت بودا قال لا يشو Hayyee gaariidha. Mee qabsoo keessatti bu'aa bahii hedduu nama mudata. Eega qabsoo gartee jalqaba itti dabalamtee fi hanga guyyaa gartee galtuu kanatti mee wantoonni si mudatan bu'aa bahii ati keessa dabarte maal fa'aadha? Miidhaa akkam fa'aas irra ga'ee haala akkam keessa turte? إيجا باهي بيت أنا ميك أفوق يسير باهي قدر أجتو وأنا كتهمو دن دولة جرو هنگا غافا بيجروس يرو سفر أغابتي يرو أنت قد ساناس أنا كا وانتاتي قلواهم ببهو حركة مليه جتولا حركة ساعة فريد ولا كارنا halkan kana deemaa bulee wanta jiru dirqama akka nama san bakkaan gahu akkanaan ture jechuudha. Waan dirqama akka nama san dirqama san kan bakkaan geessu bakkaan gahuun dirqama hayya waan ta'eef waan ifi qusadhu illee hin qabu jechuudha. Isaan dhaabni keenya walii beekaa jechuudha. Kana keessatti egaa hedduun miidhaan jira maali sababiin akka kana jiraachuun akkasi jabaadhee dalaguun uummata keenyaani jechuudha. Uummata keenyarraa waan akka qabu gammachuun qabanii ilaa hanga har'aatti kabajaan qaba. Guyyaa tokkollee isaan kana miidheen kana himatanis hin qabu. Hanga amata dira kana keessatti hundi haadhuma kiyyaa abbaa keessa. كل هنقرات أكثتين تري كان وين ذيك بقولي وانت بقولي سنكبو هدي موت خبجا وين جرا سلمان تري خنا خيستك ميتم الرجال قوم تكو جتشو Akkuma dirqama dukkananii isaan baala jiranii gaalatti cideenutti teessumaaf nu yaamanii teessuma kanaaf yaana nuti sayyiluma takka hoggatan ni yaana nuti nagarree isin edaan bakka teessuma kana dhageesseeti jihaa hundaan isin beekta hin dhuftu amma murna tokkoo fi lamaan hin dhuftu. Joga mana kana teessuma dhageesse achis bakka jirtu fuula kan hundaa'u walitti dirmachiiftee dhufti malee hin dhuftu. Kanaaf isin achi yaate nuti agarree raamas kana buuneetuma achi gara baala kana qabannee gargara makriba deemna bishaan tokkorra bullee egaa isin faana keessa jirti nuti agarree safara galchee faanti takka lafa hin jirtu. Takka illee faanti namaa lafatti hin argamtu, horii hin argamtu. Amma deemaa jennee bishaan sanarra bullee ganama subii hoggaa fajirii kaanee deemnee amma laaqana hiraa faxara nyaanna jennee bakka takka gabbuunee dhooqa tokko achitti taa'ee waa godhachuu jira gaabaan ammaa faxara kana. Edaan isin nu jala bulteeti halkan dhufu sodaattee numa achitti qabattee isinis bulte. Nuti garumaan duraa kaana kunne achi kaana keenya qabattee dhufte. Isuma marsite garree waraana kan horii tokkotu deemaa horii kana meedhaadhaa bakka waraanni keenya jiru. Bakka hin beeynu lafa hin beeynu baala malee telegiraamaan nu himanii telegiraamaan waliin
nu akheekaa deemna malee watan jennu. Amma gaa lolli bakka lafa sanii nu qabatee hoggaa achi baanee wanta jennu achi waliin dhukaafne achirratti egaa miidhaa nageessee asiin na dhooyte rabbi sun barraa na baasee asiin baate. Biyya duubaan baate asiin sammaa sana dhooyteeti hidda kanaas rabbi na baase asiin baatee kana na murtee kuttee jechuudha. Achi deemnee hin ciifnellee rabbiin akka Oromoon baatu madaa'ina rabbi naa godhe guyyaa tokkollee hin ciifne bakka itti dhayii wallaalee deemnee halkan lama moo sadii bullee bishaan xiqqaa tokko harkannee achirra hoggaa bullu nama tokko argannee haa deemu. Innis bishaan san dhugee deemuu deema ijoolleen dhaqaa jee dhayiteeti gaaddee nuu qabdee nama kana amma si ajjeefne moo nu himuu dide si ajjeefne moo filadhu jennee du'aa filachuu fi bakka waraanni keenya jiru san nu akheekuuf du'aa filadhu jennee nama booda anumaa kunoo bakka waa isaan hin agarree bakka allaattiin martu san nu majeessiinaan nu hin jee haa nu qaceelsi jennee amma gaa bira wardiyaa jala buufne hoggaa achi geenyu achi dhiyaannu allaattiin kun walaattanaa jee nu barsiise haa ati deebii jenneetimma isa deebifnee miilaan itti qaceelle. Wayyaaneen yeroo tana duruun bakka hundaa dhuftee mooraachi dhageessee mooraa tana dhufte jechuudha. Hoggaa nuti mooraa seennu dhufte jedhan jechuudha. Waraanni duraanuu dhagaheeti qabatee jira. Achi qabatee jira. Shaahiillee hojjaa akkuma lafa deemaa dhufne achi isaan bira dhufne amma mooraan haa kaatu jedhan bakka tana. Haa jedhanii amma mooraan ni kaate mooraa tanaa wajji kunne waraanni lolichi tahee achitti waraana cabsaniiti waraanni cabsee booda deebi. Nuti bakka biroo bullee telegiraama nu himanii cabee kute jedhanii amarri ni deebi'ee nuti wayyaanee gaafa sanii wayyaanee ni deebite nutichi bullee ganama dachaanee bakka sanii dachaanee achitti qubannee jechuudha. Akkasitti turre guyyaa sana qofa miidhaan irra geesse malee sanuu isaantu hoggaachi dhaynuu isaan eega sadii moo afur bulle dhiiga wanta jee achitti agarree jechuudha. Martiisan nu barsiisanii ijoollee wajjin jiru tana wardiyaan tuni gaarri akkana fuulleen akkana isii duutee nu gadiin siite gubbaan siite gara hundaan nutti siite jechuudha. Karaa yaanu kana qofa. Sun ammoo akkana gaarri kun haaddii kanaati ilaala. Wanta akkas hoshoriin jiru achitti dhukaaftee nuti nama lamu sadii nam sadii nuti hoggasanii mucaa tokko wajjin anaan wardiyaa tokkoo fi mucaa tokko wardiyaan akkuma nu dura kuttetti nuti agarree edaan gamana kuttee asii qabatte. Haati fuula dura teessu agartee waaxii seenuu diddaa qotte nuti agarree itti seenne. Achi wali dhukaafne rabbiin irra nu aansee nama sadichitti irraa kufnee nuti nu kunnee jechuudha. Akkasiin rabbi nu baasee jechuudha. Guyyaa san wallaahi waan ajaa'ibaa takka qawwee dhufu dhiifteetuma wuu jechuu malee dhufu hin jirtu. Haala sanin rabbi nu baasee isaan illee achi telegiraama na biraa maqee mucaan telegiraamaatis eegale sunis ni bahee nutis nama tokko achi nurraa wareegame achi mooraadhaaf muraasa tokko moolamanii erganii obsaan du'e jedhanii warri telegiraama du'uun dhabuu qawwa hedduudhaas achi dhukaama
hunda guyyaa gabaasanii achi erganii bakka sana dhufanii as barbaadanii dhabanii mucaa tokkichaa nurraa kufe tokko arganii sunuu dhaawamee deemu qawwee hunda hiikee akka sila aadaa barsiisanitti facaasee nuta maariyaa kan hunda keessa facaasee achitti mucaa sana arganii san awwaalanii galanii. Santuun mudate guyyaa sana akkasitti waraanni bira jiru nuti nama sadii takka qofaa haalli sun mudatee san malee hamtuun waan bahaa bu'iin nu goote hedduu ni dadhabnee ni wanta jennee hin jiru akkasitti gaa uummata Oromootti jennee yeroo sanatti hedduu osoo if duuban deebiin osoo guyyaa tokko hin alaananin dhaabni mimanii beekaa akkasitti gaa namni hundi har'a uummanni Oromoo bakka hundi jira hagaafas keessi ni jira kijiba takkaas ittiin ida'u haala sanitti gaa akkas taanee as geenye jechuudha. Takkanaati jechuudha. Kanarraa waan isin dhagaafatan isin maal bira. Duuba hedduudha. Egaa waan ajaa'ibaati osoo maal deemtanii lafa hin beekne keessatti karaa karaadhaan sitti hidhanii gartee akka maletti dhukaasisitti bananii nama isinirraa wareeganii namni isinirraa wareegame sun eenyu ni yaadatta? Nama ijoollee ijoollee ammaa tan lafaa haa tuqattee tani nama amata digdamii lamaati. Ilma abaluutti hin beektu jechuudha nama san. Abaluutti hin beektu nama san. Niin beekaa akkuma karaa ani yaa'aa isa goroo abbuujanii ishee nutti dabalame. Achi maqaan isaa eenyu? dabalame haadha abbaa isaaniitiin beekaa. Maqaan isaa eenyu? Inni nooleedha. Maqaan isaa eenyu? Maqaan Maqaa isaa immoo waa yaadadhu. akkasii Abrahaam Taaguruu fi rasaasni lama keessa ba'ee rasaasa lamaan dhoomtee rabbumaatu si hambisee jechuun wallaansa manaa harmaa faasii godhan moo shaffisa buusa moo akkamitti gaafa si wallaanan? Wallaansa argattee gaafa san? Wallaansa egaa hakiimni ni jira. Eeguma sadii moo afur bulee dhahinaan gaa dhiiguma irraa dhiqanii dawaa naa godhanii naas hin dhukkubne naas waan akka hin taane ilmaa hin ciifne guyyaa tokko. Waan ajaa'ibaati rabbumaa si baasee rabbumaa si oolee Rabbumaan haa laaffise. mee bu'aa bahii guddoo ajaa'ibaa keessa dabalatee egaa biyya galuu dhuftanii ilma biyya galtan hoo gaafa bilisummaa biyya seentu biyya turtan moo isa turtan? Ana biyyaan ture. Ayyee gaafa san dheeytan finfinnee dheeytan moo akkami? Maal jettan? Finfinnee dheeytan moo gaafa san gaafa addi bilisummaa Oromoo dhuftu san moo hin dheeyteessu? Adda bilisummaa Oromoo Gaafa isaan finfinnee dhufan gaafa Eertiraarraa finfinnee galan san isin hin dheeyne maaliif horee jiddu galeessaa turtanii? dhugaadha. Ani Dakhaan jira, Somaaleen jira. Isaan akkas jennaan ga'an amma ka'eeti nama haa galu jedhanii isaan ni galla jedhanii ka'anii lamaa fi dhuunfaanis itti dhaqanii wajjin haasawanii waliin fixatanii
namallee nama 3,000 nama 1,130 waraana achirraa kaasanii galchan jechuudha. Finfinnee yeroo sanii nutis an takkitti dhufeetiin laalee akkas ta'uu hubadhee booda gaddeebi'ee warraas fudhadhee takka ta'ee achi fuudhee jira. Tan amma bira jirtu ta'immanaa qabdu achi fuudhee galchee jechuudha. Osoo wantichi dhaqee osoo isiin galchin dhaqee laalee wanni kun hundaa'uu argee hoggaa jarri galu waraana fidan hoggaa wantichi isaanis dubbisee ka'ee biyya deebi'ee wayillee harkaan qabu warrummaan keenya ijoollee waan fidinnaan jedhee argamuun qabu maaliin fide jedhee waa walitti bubbuusanii akkasitti isaanitti ergee miilaan karaa nageellee booranaatiin achiin ammas bakka dooloo jedhan dooloo amaraatiin bulaa'oo bakka somaalee jedhan magaalaa somaalee achitti bu'ee dhaqee achirra xayyaara horee maqdishu galee jechuudha. Akkasiin deemee warra fuudhee galchee jechuudha. As dhufnaan illee qabantaa miti mootummaanis baddanoo tana hanamaan ture baddanoo turraan hanga dura obboleessi kiyya tokkollee mana waan keessa jimaata jirullee anaaf kennee mana san keessa xiqqoo hanga amata 2 moo 3 ture. San booda hanga namaan gabaafadha manaatu jirrense silaasumaaf kennina manaatuun argaminii namaa hunda keessa jira manaa jedhanii boodachi dhaqee deemee mana qabalee argadhe. Adaree dhaqee adareetti miskiina hayyamte akkasiin as bilbiltee bulchaan as Ibraahimii jedhanii miila isaatiin barbaade dhabee mana kan amma ijaaru jiran kan jijjiirrachuuf deeman san argee kanamaan si argee haasirraa fixanii naan jedhee lakkii irraa kadheetiin jira bakkaan seenuu dhabee kana anuma tolfata amata 2 tolfadhu 3 tolfadhu anuma tolfata kan manaa kan hin jeene akkas taatugaa tolfadhu jee hunoo achi keessa amata 2 fi amata 1 wayii ammallee amma sanuma keessa jira manni sunillee hin tolle haqabaleetii hanga tokko maragalee hanga tokko hulaa fi kanallee qabu san hunda itti goggodhadhee achi ijoollee achuma keessa naa jirti jechuudha. San egaa haalli jiruutis ulfaataa ta'e waan jidduu sana egaa hedduu miidhaan jirtu gahaa narra gahuun haalli jireenya ulfaatuun meeshaa hundi qonna jechuun ni jirti. Kanuma keessatti egaa rakkoon amma jiraatu ijoolleen hedduudha. Nama 13 amma kan ijoolleen xixiqqoon ofii nu haadha manaatii ta'anii waliin nama 13 jiruun teenya ni ulfaatte ana humni tiyyaa kun akkuma gartan kana kanaan jira. Haala kanaan gaa asii akkasitti gaa ilma rakkadheetuma rakkuma keessa jiraa jechuudha. Waggaa dheeraa kana qabeenyi gartee akkuma nama tokkootti qabeenyas horattee qabdus qabsuma Oromoo jecha dhiiftee deemte wareegama hanga gartee qaama keetiis kabaltee qabsoo keessa turte
amma galtee amma immoo akka fedhes ta'u jireenya ulfaataadha. Ilmaan barsiifachuu jira, jiraachuu jira, hojii barbaachisa. Kana hunda haala ulfaataa keessa jirta. Mee namoota sagantaa tana dhageeffatan hordoftoota Barkoo Miidiyaa namoota gartee sagantaa tana si dhaga'anitti maaltu dhaammatame? Egaa amma wanni hin dhaamadhu tabiroo hin jirte hedduu guddaa wanni amma fardeessa dhaamadhu tokkummaa uummata Oromoo. Uummatni Oromoo bakka jiranitti hundinuu wal jabeeffatu, yaadaan wal jala deemu, kan hin dhaamu xiqqaan guddaa kabajuu, guddaan xiqqaa kabajuu, wanni guddaa dhaamu waan akka tokkummaadhaan wal qabatuun osoo kiristaana hin jenne, osoo waaqeffatee bulaa hin jenne, osoo islaama hin jenne Oromoo saniin dhugumaan wal qabachuu wanni hin dhaabuuf akka addaan hin baane akkasitti saniin dhaabuun barbaadaa jechuu akka yaada kiyyaatti. Hedduu gaariidha. Mee qabsoo keessa waggaa dheeraa turtee jaallan sibiraa wareegaman hedduu jiranii rabbi ramtaa godhuu fi jaallan ammoo kan wareegamin warreen hireen gootee fi biyya ambaa deemee biyya faranjii keessa carraaqatee gartee jireenyi irraa jijjiiramee jiran jiraachuu malan viidiyoo kana harkanii fi gartee atis beektus jaallan qabsoo kan yookaan ammoo ilmaan isaanii kan jiran fa'aa jira. Jaallan kana haala ati keessa jirtu kana quban qabne moo jaallan kun moo osuma quba qabanii si callisan moo akkamii jireenya kee kana gartee si gargaaruudhaaf harkas qabanii gartee ati ammaan tana ilmaan kee akka barsiifattu akka gartee jiruu ta'e fooyya'ituuf deeggarsi si godhan tokkollee hin jiru. Dhugaadha. Kana animmaanuu hanga gartee dandeettii yaaduraan akka digdii godhadhee koostii takka banadhee koostii takka waama isaan gartee nakka kennanii waan hin jirreen gaafa san meeshaatu wayyaadha. Hanga qarshii 100,000 argadhee 100,000 qofa argadhee sanuu kan mana irraa tolfadhee mana wal keeffadhee saniin eegale. Liqiidha sunuufu. Sangaa hoggaan bubbulee amata 2 ittiin jiraadhu liqiin uffanni cangaa maallaqa kan jennu uffanni cangaa ni eegganneefi warra amantaa tokkorraa liqii isiniin fuudhee warra seeqee irraa qarshii 100,000 niin fuudhee isaanis uffanni jedhanii meeshaan qaalee ijoolleen xiyya dilatanaa waan arganne kaan ijoollee wanta jedhaas amma haftee amata 2 sun haftee dargaan sun hundi dhaabbattee jirti. Dachiin duraan qabullee na duuba ni kennamtee nama hunda harkaa qabaa waan wanta godhullee hin agarree akkasumatti amma taa'aa jira jechuudha. Ta ammaan tana jaallan kee biyya adda addaa kan jiranii viidiyoo kana arguu malanii warreen gartee qabsoo keessa hojii turtan warreen ijoollummaattis hojii turtan mee isaan saniif maal jettaa mee isaanii maal dhaammatame akkas gargaaranii bartee. Sanigaa hanga dura gaafa san gaafa duraa gargaarsi waa gargaarsa nafii naan kennine hanga qarshii 100,000 argadhee tokkichaa sanii nama tokko amma mucaan tokko adeeraan tahaa fi beekuu dhoortanii xayyaara oofaa hasuufiyaan tokko 50,000 naaf kenne. Mucaan kiyya tokkos kan gara dhiisee biraa deeme qarshii 40,000 kana naaf kenne.
هذا وبريس خيات القوسي كما ديدنا فين سلمان رجت سلمان يتسين سلوكات وانين بس نيات مجولي هنافي وهم خلت هالكارم هذا مثلا ينقى أكست قبيني ومشان اللي خطيه سبي سنة قايسنو لقوه أنا وقتني سكري هيلا تو كرشي دي بهما سنتي أموات أنا قاواني سنيموغا بجرت جرت أنا كرشي شنطة سيناني كوبايا تك كون هم خلت الفرقان أما كلمة تاو مدني dhugaadha jireenyi hedduu ulfaataadha. Ni beeka urjii ni beeka urjii ni beeka dhuunfaallee wal beekuu baatan ni beeka urjii kasufiyaan nama jabaadha. Nama jabaadha rabbiin taayitoo fi jaallan qabsoodhaa kas biraa deeman kan biyya adda addaa keessa jiran viidiyoo kana harkaniin warra qabeenya ati osoo qabduu qabeenya san oromoo jecha dhabdee qabsootti akka seente beeku saniin maal jettaan har'aan tana dadhabbiin tunis waan rabbisi fidee jara sanii maal jettaan mee har'a. Hin dhagamtu. ما جت بينا وكتانا تديرها Jaallan qabsoo keessa wajjin turtan nama akka keetii nama gartee qabeenya osoo qabu oromoo jecha qabeenya isaatii fi jireenya isaa guutuu wareega kana hogguu argan harkas qabanii akka gartee ati ilmaan kee barsiifattee ilmaan kee kun bakka guddoota akkasii ga'an akkatti illee gartee sadarkaa namaa yeroo kanatti nama guddaadha jiraatutti si deeggaruu qabanii asumaan viidiyoo kana warri argan gartee wal biraan kan namni dhageessan namoota biraatiifis sheer godhaa wal biraan ga'aadha. Nama guddaa akkanaa kana oromoodhaa jecha wareegaman kana nama kafalee namuutu isatti hir'isuudhaa qabna. Wareegama guddaa kafaltanii oromoon namoota akka keetii namoota biraatiif gartee qabsoo oromoo keessatti namoota wareegama kafalee yaadattee galatoomaa jechuun qabdi waan biraatiif gartee ni horiina wal dorgomna namoota akka keetii namoota qabsoo keessatti wareegama kafalan ilmaan isaanii namoota dhiyeenya kana boodarrillee gartee ijoollee qeerroo keessatti illee wareegamtellee oromoo jaallachuudha qabdi. Kun akkuma oromootu hangana guddaa qabnu tokko qabsaawaan tokko yeroo isaatii fi umrii isaatii fi jireenya isaa qabeenya isaa wareegee saba tokko buu qabsaa'ee yoo gartee qabsaawaan sun miidhaan san akka malatti jireenya isaa boodarra kan miidhaamtuu ta'u taate dhaloonni san arku qabsootti hin deemu hin wareegamu. Gabrummaa filata malee bilisummaadhaaf jee wareegama kafalee bilisummaa keessattis yoo ni bilisoome jee waan bu'aa argatu qabaanne qabsootti waan seenuuf hin jirtu. Kanaaf gammanumaan namoonni gartee viidiyoo kana gartee wal biraan geessanii adeeroo keenya jaalobsaa qacalee akka gartee namoota gamuu dandeessaniin kitaabuu ijoolleen teenya ijoollee gurguddoodha namoonni amma maqaa dhooytes namoonni biraatis ijoolleen gaara mul'ata hedduu ijoollee jabduu jira biyya alaa keessas biyya keessa nama guddaa jira jireenya kana gartee akka fooyyessanii akka jettanitti nama carraa akka turleedha dalagaa teessanillee dukkaana san bakka sii deebisanii akka jireenya kana fooyya'u akkasii godhan gammanumaan dhaamsa gama keenyaa dabarsina. Adeeroo yeroo dheertuu sirraa fudhadhee turtii gaarii wajjin goone afeeraatiin kabajjee yeroo gabaabduu keessatti guyyuma tokkotti afeeraatiin qeebaltee nu jaachuu keetiif hedduu galatoomi. Maqaa keenyaa fi maqaa hordoftoota barkoo miidiyaatiin hedduu si galatoomfanna. Dhumarratti dhaamsaan qabu waan jettu yoo qabaatte dhumarratti dhaamsa qabdu dabarfadhuuti sagantaa teenya xaaraa tamaan goolabna.
Kanuma gaahee dhaamsi harmaarree fudhatamee sanii uummata Oromootiif haanuma deebi'ee ammallee akka wal jabeeffatan har'aan tana waa hedduutu jira. Waa hedduu sana keessatti if hubatanii bakka jiranitti if ijaaranii tokkummaadhaan jiraachuudha jechuudha. Kan kaan egaa fiyyaa isaanuma ogaa rakkooti isaan gahee tanumaa himadhe rakkoo sana isaanummaan waan dandeettii isaaniitiin na gargaaru namatti dhaabbatu sanuma waan biraa kana hin jiru jabaadhaa jechumaan jechuudha. Tokkotuma keessan jabeeffadhaa jechuudha jechuudha. Hayyee hojjettoota daawwattoota keenya turtii jaal'oosaa yookaan Abdulatiif wajjin taasifnee taarraa asumaan goolabna. Dhumarratti wanni dhaabbatee tokkummaa Oromoo dhaabbatee wal jabeeffadhaa tokko tahaa jee dhaabbatee namni kun qabsoo Oromoo keessatti yeroo dheertuu hannee fi wareegama guddaa hafalee qaamsaa isaa rasaasni ba'ee qabeenya isaatii fi waa meeqatti dhabee turtii waliin taasisee gaafa gartee jijjiirama kana biyya galee biyya jira. Gamanumaan addi miskiileen agalatomtuu warri bulchiinsaa ana baddanullee Ibrahim Faaniin beekaa jechuun hedduu galatoomaan jaanii miskiilaanillee agalatomanii hanganumaa sii godhanii gartee manuma qabaleen isaan dhufaa galatoomanii deeggarsa biraa barbaachisu namoonni gartee sagantaa keenya daawwatan namoonni agartan akka taasiftaniin isiniin jaa sagantaa teenya taarraa asumarratti goolabnaa ati yeroo hedduu galatoomii umrii dheeraa fayyaadhaan nu jiraadhu inshaallah hundi jijjiiramti taama duraa gartee dilli sun nu jijjiiramte tunis nu jijjiiramti ifoyyuuti tolti inshaallah rabbiin gaa umrii dheerisee fayyaadhaan balloos yaa agarsiisu nama gartee maduraas dalagatees beeku nama dalagaas beeku siifumaatii miti jajjabaadhu nu turii nu jiraadhu seenaa gartee waan beektuu dhaloota kanaaf waan dabarsuu qabdu akkanumatti yeroo adda addaatti illee taatu akkas dhiyeessinee gartee si wajjin turtii taasifnee dhalootaaf waan ati beekturraa waan si bira jirurraa dabarsina hedduu nu galatoomin siin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa naa ture adira hayyi. Waalaikum salaam Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hedduu galatooma. Bakka jirtanii akkuma gaafa dura osoo nuti kiristaana islaamaa waaqeffataa bulaa osoo hin jiru qabsoo sana jalatti wal geenye waliin hojjetaa turre osoo guyyaa tokko waan kanallee wanta hin jiin ammallee akkasitti deebisee akkuma sanitti osoo addaan waliin baaban osoo kiristaana hin jenne osoo islaama hin jenne osoo amantii warra waaqeffataa bulaa hin jenne ammallee deebi'ee tokkittuma sanaa isin dhaabaa nagatti nu jiraadha. Hayyee adira hedduu galatoomii nagaa nu turaa. Ayyee nagatti nu jiraadha.